harka fuudhee jara jirtu daawwattoota Zara Entertainment nageenyi yelageen gaarreen kutee bahee qilleensi keessa naannawee bakka jirtanitti sinaa qabu family Zara Entertainment kan taatan hundumti keessanuu isin jaalladha namoonni nuuf haarawaa taatan YouTube kanaaf haarawaa taatan nutti dabalama family baay'ee kanan wajjin baay'eedha ala teessanii ho'a qorraan illee himu kaayilaa isiniin jedha akkam jirtan namoonni durana hordofaa fi qophiidhaan hojjedhu fi sagantaan hojjedhu hordofaa turtan baay'ee isin jaalladha har'a immoo viidiyoo an qabadhe nama qufaan qabe fakkaadha qufaan na qabuuf natti fakkaate funyaanii naasaa viidiyoon anarra hojjedhu viidiyoo sagantaa adda cite tokko deebisee hojiitti gara hojiitti akka eegalu wantoota na taasisee jira sagantaan sun sagantaa maaliiti sagantaa barnoota rifeensaa gaaffii baay'ee ijoolleen gama WhatsAppiitiin illee wantoota hedduun sagantaa isaa maaliif akka adda kutee na gaafachuutti jiranii ijoollee hedduun waa'ee rifeensaarraa na gaafatanii wanti dirqee akka viidiyoo kana ammas irra deebi'ee hojjedhu na taasisu gaaffii ijoollee baay'ee shamarran hedduun na gaafataa jirtuu fi sagantaa rifeensaa akka itti fufuu maaliif waa hojjedhu keessatti wanta ijoollee teenya fayyadu akkasuma shamarran Oromoo fayyadu yoo hojjedhe natti tola wanta dhugaa irratti hundaa'ee fi waan isin fayyadu wantoota irraa fayyadamtan jechuudha. So sagantaa guyyaa har'aa kana irratti maalinni waa'ee rifeensaati sagantaa rifeensaa itti fufaa rifeensa kallattii hedduun dheeressuu dandeessanii kallattii hedduun laafee akka straight ta'u yookiin rifeensi keessan akka shawaarii malee yookiin straight malee uumamaan itti straight gootanii isin barsiisuu barbaada haala itti dheeressitanis eessarraan eegallaa rifeensa biqiltuurraan eegallaa yoo danda'e qabxii 2-3 isin barsiisa mee rifeensa akkamii biqilchitan wanta kana immoo duras barsiisee jira garuu deebitee ijoolleen gaafa dhufanii na gaafatanii ijoolleen gaaffii kana qabda namoonni WhatsAppiin na gaafatanii sa'aatii argadhe sagalee keessan dhageeffadhee callisees gaaffii kanaa fi deebii akka argattan abdii qaba ijoolleen gama peejii kiyyaati Facebook na gaafatanillee namoonni yeroo wal naageessee chaatti keessaniif deebii hin laanne jechuudha maalinni gaaffii namoota hundaa walitti qabee asirra deebisanii kenna hayyee qabxii tokkoffaa rifeensa haala kamiin dheeressitanii karaa salphaan rifeensa keessan dheeressachuuf asirra picture isinii kaayaa maayineensiif killee yeroo baay'ee deebi'ee isinii himee jira suuricha maayineensiif killee kunoo akkanatti gubbaa kanarra isinii kaayaa maayineensi killee aannan itittuu daa'ima akkasuma daa'ima yookiin aannan itittuu so tokkoffaarratti maayineensiif killee maal isin fayyada rifeensa laaffisuu fi dheeressuu keessatti gahee qaba amma rifeensi dafee kan hin biqilleef sababa laafaa hin taaneef rifeensi gaafa laafe akka fedhitti dheerata rifeensa keessan laaffisuu fi maayineensiif killeen baay'ee isin fayyaddi hayyee akkamitti miksi gootanii akka fayyadamtan isin himaa maayineensi fi killee daa'ima aannan itittuu yookiin roobii zayituunii jechuudha bakka tokkotti walitti maktanii fakkeenya yoo rifeensi keessan baay'ee jabaataa ta'e killee 2 yookiin killee 1 aannan itittuu roobii maanka 2 maayineensi maanka 2 zayituunii maanka 2 daa'ima maanka 2 walitti seeraamiksii gootanii rifeensi keessanitti dibdanii masaajii gootan hanga yoo dandeessan daqiiqa 20 yookiin 15 seeraan masaajii gootan torbetti yoo dandeessan si'a 2 dibattanii rifeensi keessan ni laafaa ni dheerataa booda straight fi shawaarii yoo isin barbaachisu seeraan rifeensi keessan miksii gootanii haala sanaa yoo dibattanii wantoonni kun rifeensa dheeressuuf laaffisuu keessatti illee rifeensa jajjabaataa namoonni rifeensa jajjabaataa rifeensa Afrikaa qabdan haala kanaan akka salphatti rifeensa keessan dheeressitan osoo maali eegi fardaa isa fannifamu so amma ijoolleen rifeensa gaggabaabaa qaban shamarran jechuudha rifeensa dheeraa yoo arganii amanan ani beekama koomenti kee jira deddeemtee ijoolleen yoo rifeensi kun rifeensa orjinaalii miti malani garuu rifeensi kee uumama isaatiin kan dheeraa ta'e buqqaa baay'ee caccaba garuu achuma keessaanii dheerataa jechuudha so guys
ijoolleen shamarranii amma tokko tokko gaafa wanni ani ilaalaa barreeffama isaanii ijoollee rifeensa baay'ee gabaabaa qaban rifeensa dheeraa argan rifeensa wanni hin amanan rifeensa dheeraa maal kan isaanii waan akkas ta'u waan itti fakkaanne rifeensa kee seeraan qabdee ati yeroo hunda rifeensi kee ni dhiqxaa seeraan wanta rifeensaaf godhamu rifeensi kee akkuma garaa keetitti nyaatu inni soorata mataa ofiisirraa barbaadaa jechuudha. Na rifeensota akkasii gaafa arganii wiigiidhaa jedhan maaliif waan rifeensi isaanii akkasitti dheeraa sin ta'aniif kanaaf rifeensa keessan dheeressa haalota amma isin barsiisu gara qabxii itti aanu dabarraa kallattii hedduun rifeensi keessan zayitii tokko zayitii bareedaa isin barsiisee ture zayitiin sun zayitii kamii zayitii maalirraa tolfamuudha zayitii hamsuudaa gurraacha habba soodaa jechuudha fi shuqoo habishii irraa tolfamu jechuun asirratti isin kaa picture habba soodaa fi habishii yookiin shuqoo irraa tolfamu isinitti agarsiisee ture amma dura miksii godhe garuu irra deebi'ee isin barsiisuu kiyya gaafii wal fakkaataan sila namoonni na gaafatu fi akkamitti fayyadamtanii haala kamiin fayyadamna waan jedhuuf immoo jalqaba shuqoo inni daaktanii burcuqqoo gimmaasha akkasuma habba soodaas burcuqqoo gimmaasha zayitii isa barbaadan isa nyaataas haa ta'u zayituunis haa ta'u zayitii rifeensaa haa ta'u walitti maktanii miksii gootanii fuutanii wanta tokko keessatti akka amma dura viidiyoo irratti ani isin barsiisetti wanta keessatti walitti hanga guyyaa 5 zayitii sanitti naqxanii ol keessan ergasii booda yeroo rifeensa keessan dhiqachuuf namni hundumtuu galgala shaaworii galaa miti yeroo rifeensa keessan dhiqachuuf qophooftan itti dibattanii sa'aatii 3 yookiin 2 4 hanga sa'aatii qabdan ofirra tursiiftanii ofirraa dhiqxanii jechuudha. Na baay'ee isin fayyaddi. Shuqoon akkuma beektan shuqoo yookiin habishii isin galaa picture asirra isin kan asirratti isin agarsiisa. Rifeensa baay'ee dheeressuu keessa gahee guddaa soorata rifeensa keessa sirriitti gahee guddaa qabdi. Kanaafi haala isinitti fayyadamtaniin haalota kanaa isin jechuu barbaada. Asirraa isin kaa viidiyoon kun akka isinitti hin dheeranne qabxiilee itti aanu rifeensa buqqa'uuf rifeensa caccabu haala kamiin akka caccabu dhugitama rifeensi kiyyaa hin buqqaa garuu hangamta akka hanga dandeessaniini rifeensa dheeraatu buqqaa yeroo hedduu akkasuma rifeensi gara fuulduraatiin achi siqus rifeensa dheeraadha. Rifeensi gaggabaabaan baay'ee hin buqqan waan jajjabaata ta'aniif ijoolleen rifeensa dheeraa qabdu rifeensa keenya hanga hamiin akka dandeenye buqqa'uu akka dhoowwinu anis isin walumaan baradhaa tiraayigoonii barnoota itti aanu isatu itti fufaa barnoonni rifeensa dheeressuu. Qabxiilee lamaan ani isin barsiise kun rifeensa wantoota rifeensa dheeressan keessaa gahee guddaadha. Habba soodaa fi habishii yookiin shuqooni daaktanii burcuqqoo gimmaasha makiinaa waan qabdanitti daaktanii guyyaa 5 ol keessanii yoo dandeessan torbeellee ergasii booda ka dibattanii zayitii keessaa dibattanii jechuudha. Zayitii baay'istanii wanta wayititti wanta waa ol kaawwattanitti wantoota pilaastikii wantoota yookiin wanta akka haayilaandirraa adda ta'e amma dura viidiyoo isin agarsiisee jira viidiyoo irra deebitanii ilaaluu dandeessanii guyyaa 5 yookiin torbee booda ka dibattanii killee maayineesii daa'ima akkasuma aannan itittuu yookiin roobii zayituunii isa immoo yeroo masa miksii gootanii dibattanii sa'aatii 2 yoo rifeensi keessan baay'ee jajjabaataa ta'e sa'aatii 3 ofirra tursiiftanii wantoota kana torbetti yoo dandeessan si'a 2 yookiin si'a 3 dibachuu qabdan. Rifeensi keessan ofii isaatii istireetii tokko maaliif filaadhaan akka filattan namoonni rifeensa jajjabaataa qabdan garuu wanti isin beekuu qabdan rifeensi keessan laafuu qaba dirqama. Rifeensi dheerachuudhaaf rifeensa laafuu isin barbaachisa. Rifeensi tokko dheerachuuf rifeensi jajjabaataan baay'ee dheeratu akkuma argitan namoota rifeensa jabaataa qabu kan dheeratu argitanii beektan hin dheeratu. Maaliif sababa wanni ta'eef jechuudha. Sababa jajjabaataa ta'eef akkamiin laafifna ka jedhu maayineensii fi killee rifeensa dheeressuu keessatti gahee guddaa qaban. Kanaaf rifeensa keessan rifeensa dheeressuuf laaffisuu keessatti maayineensii yookiin namoonni rifeensa baay'ee jajjabaataa qabdan maayineensii maankaa 2 fi killee 2 fayyadamu hin dagatinaa seeraan rifeensa keessan masaaji godhaa seeraan qabaa.
ammas kallattiileen biraa kallattiitiin dheeressan jira wantoonni kun dhugama isitti maa wantoota sirriitti isin fayyaduudha ijoollee rifeensa keessa yoo isa eegi fardaa faa gabaa bitanii waan namarraa bu'ee bidu san fa'aa uffifanisan rifeensa uumamaa rifeensi keessan akkuma nyaata garatti nyaatanii wantoota suusii ka dhuganii rifeensis akkasumatti waan soorrata isaa barbaada. barnoonni kiyya guyyaa har'aa kanuma sagantaa itti aanu itti fufaa sagantaalee itti aanu irratti waa'ee rifeensa buqqa'uu rifeensa caccabu rifeensa gara fuulduraan achi siquu isin barsiisaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinuuf turtiin keessan Zaaraa Entertainmentii wajjinaa ta'u Zaaraa Entertainmentii viidiyoo kana sa'aatii hirribaa waraabaa jira bakka baay'ee haasa'uu hin dandeenye nama qufaan qabaa jiru fakkaata. sagaleen kiyyas fuulli kiyyas akkasuma jira wal argina viidiyoo biraatiif daawwattoota kiyya waan na hordoftanii fi waan na daawwattaniif baay'ee isin jaalladha hedduu galatooma yaadaaf komii qabdanis wanta isin hin galles koomentii jalatti na barreessaa kallattii kamiinuun na gaafachuu dandeessanii isin jaalladha turtiin keessa